harka fuune akkam jirtu nageenyi badhaadha kun sagalee kitaabaati sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaa irraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaalla hamma xumura qophii keenyaatiin faana turaan affeerraa keenya. Akkaataan yeroo kee itti fayyadamtu eenyummaa kee murteessa. Yeroon cancala wal qabatee socho'u kan inni tokko isa kaan irratti dhiibbaa guddaa qabudha. Farda luugaman qabne kan ati to'achuu hin dandeenyedha yeroon. Yeroo barbaadde dhaabdee yeroo barbaadde deemsisuu kan dandeessu miti. Takkaa yoo si darbe gulaaltuu yaadannoo ta'ee sammuu kee keessatti yaadatamaa hafa malee taatee kaleessa ta'e tokko suuta jettee keessaa haquu hin dandeessu. Ilaamee yeroo keef gatii laatteetta jechuun jireenya keef gatii laatteetta jechuudha. Yeroon kee geejjiba ittiin karaa jireenyaa imaltudha. Dhiyee otoo bari'uu, bari'ee otoo dhiyuu, halkan utuu guyyaa ta'u, guyyaan utuu halkan ta'u, utuu guyyoota lakkooftuu, guyyoota walitti idaatee utuu ji'oota taasiftuu, ji'oota walitti dabaluun utuu waggoota taasiftuu imala kee xumurata. Akkatti qabattu beekuu yoo baatte yeroon ibiddadha. Si'u isa darbe yaadachaa gaabbiin ati gaabbitu gubaa ibiddaa caalaa si godha. Bordullummaa kee keessatti tokko tokkoon waggoota dabarsitetti gaabbuu mannaa har'a yeroo keetti fayyadamuu siif wayya. Jecha hayyoonni jedhan kana yaadadhume yakki yeroo balleessuu caalu hin jiru. Yeroo keef gatii kenna. Iddoon ati yeroo kee irratti homaa gochuu hin dandeenye awwaala qofa keessatti. Viidiyoo filoosofii beekumsa gaarii irraa argattan dhuma irra isiniif hin kaa'a. Isaan naaf bu'aara. Chaanaalii keenya warri sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma horaa bulaa.